kanan beekina dha kanan argin yoo tan alhamdulillah jedhee bar namni gartee galata namaan galche rabbiillee galche rabbiillee galchuu yaala. Ilmi namaa kanamaa galatan galche haa xiqqaattu. Dr. Abiy Ahmad Ali bar osoo inni jimmarraa dhufuu baate bar osoo inni maatii musliimaa keessaa dhufuu baate hadha bar hattuun ta'e na guutuun duruyyee bakkoota xixiqqoo guutuuf silaa akka jettee salaattee akka galee dargii salaattu Hayila Sillaasee salaattu Mallasii salaattu Oromoon akka 190 Mallasiin salaatti addallee isaa boottiin isa faarsiti bara Mallas maal nu godhee jetti ka ilma namaa qolaasee ilmi namaa akka kateeloo fa'a miila lamaan seenee miila lamaa irraa ciramee ba'e ka ilmi namaa agartee dhiirtitti gudeedamtee dubartii hormaan itti baqaffamee itti waa maratti ta'e ka ilmi namaa jiru baqaa uummanni Oromoo hadha addunyaa keessa jiru kun bara Mallasiin baqate harka 190 kan addunyaa keessan faca'e kun garafamee kun dhumatee kaan bineensi nyaatee kaan rasaasa irra baratanii halkan qileera dhaabanii irratti shaakalanii seenaa Itoophiyaa keessatti kamanni hidhaa dhiigaan barreeffame. Jawaan hattu waan olii gaddeemee gartee sababni kanatu dhaqee kadhee waraabee nu garsee gartanii manni hidhaa bar ilmaan Oromoo achi keessa qalanii fixan yeroo kaan firaa fuudhanii qalan kun bar dhiiga ofii bar fuudhee ilmi dhiiraa kun dhiigaan gitaara irratti katabee seenaan akkasii takkaa eessatti dalagan. Ajjeefamtee ilmaan Oromoo magaalaa Finfinnee keessa makiina hidhanii bar makiina tokko miila maggamaa kamana hidhanii ilma namaa magaalaa keessa harkisaa oolanii bara Mallas Zeenaawii akka eebbisaa addunyaa fa'a. Akka ilfinesh qaannoo fa'a bar burcuqqoo mataa irraa aadan Mandeellaa Oromoo gaafa jedhanii lafaa kaniitii miti bara. Jagnamee qaqqabe magaalaa Finfinnee kana keessatti. Akka Idris Joffee fa'a. Warri gartee kallacha magaalaa kana gubbaa karaa aspaaltii irratti biyya gartee dippiloomaasii addunyaa keessa jiru keessa karaa irratti waan gartee hadha jaarraa kana keessatti mootummaan tokko hin dalane Mallas Zeenaawii ilmaan Oromoo irratti dalane. Ilmi dhiiraa gudeedee mana koortii mana murtii dhaabbatee himate bara ilmi dhiiraa yuunivarsiitii ijoollee gagguuranii irti gudeedee. Hadha warra san nurra faasee jalbiin gayyaadee. Mootummaan kalee gaarii mudate. Siiniif gaarii ta'ee buttonnaa furuuskaa isinii jambaa jala miila isaanii tanii fi qotachaa turtanii kaampeera ol gayyaatanii. Oromoo basaasanii fichisiisaa turtanii kaleessanii. Dhugaafas illee akka dhiiraa gad dhaabbanneetiin akka dhiiraa kilaashiidhaan dubbisaa ture warra isin qixxaa irraabtanii eegi biraa dhaabbatanii. Akka illee jiruu bareedduu san keessaa baanee bar jiruu isin gartee baqattanii adda ilmaan Oromoo isiitti nyaattan biyya keessa teennee gartee liistii warra gartee kana gartee jabeessuudhaan waan dandeenyu cinaa dhaabbachaa jirra adda illee muka madaniitiin uummata Oromoo saameetiin takka kiisha Oromoo illee takka har'aa limit gootu isin qabsoo jenneen waati qophii guutuu keenya ammoo qabsootaan irra fenne yoo kun adda isinitti hin dhagahamu yoo ilmaan Oromoodhaa warra gartee haqa kanaaf adda bari ijoolleen Oromoo adda warri biyya bulchaa jiran kunniin bar jeneraalonni Oromoo akka jeneraalota warra kaleessaa fooqii ijaaratanii bizinesa banataniitiin kan biyya kanaaf gartee ifaajaa jiran. Raayyaan isa biyyaatiin qixa gammoojjii keessa qubatanii dhukkeen irraa kaatee bar biyya tana ijaaraa jiran. Aafichuuleen bar garaa hidhateeti. Sa'aatii 24 dalagee biyya tana jijjiiraa jira. Hangoo qabuttuun fayyadamne. Waggaa 7 jiraadha. Takkaa gattaa akka ilma namaa suuf uffateen bashannanee takka. Akka mootummoota dabalanii farshoo alaafisiifatee dhudhu. Maatii isaa waliin taa'ee olii gaddeebiin bashannane. Wallaahi. Adaanichi illee akkasuma. Laazim intala Oromoodha. Dhiira Oromoo dhiisi. Jagna Oromoo dhiira dhiisi. Dubartii Oromoo waan isin guutu laanne. Jedhanii bar maqaan jirre baasanii fiti akka warra kalee isii akkasitti gartee maqaa isii irdii isii salphisu san bar hadda gaddeeftee boochiftee gaddeessiftee bar mana itti gootee viillaa itti ijaartee soofaa itti galchitee siree itti galchitee fi mana shaawurii adda mana fincaanii adda gootee fi bar aayyoo gartee aayyoo meeqa karaa irraa guurtee ta Amaaraa ta Tigree ta Guraagee ta Walaayittaa ta Kambaataa osoo gosaan amantiin kutaan hin qoodin seenaa biyyi kamuu hin dalagin addunyaa irratti kantiibaan biyya kamiituu hin dalagin dalagin
intala Oromooti sun bara. Dhibba zakkunaa gargaaraa miti. Dhiirri abbaa dalaguu dadhabee gara. Bishaan keessa Waggaa dhibbaaf torbaataan bulchitiin ni biyya tana. guddoo bishaan Mana fincaanii tokko caqqootuu dadhabee ka ofiyyuu irra gattaa'ee buulii irra. Araa kiiloo keessaa qoshaashaa surree isaan fannisanii biraatti manaa bichuu keessaa bu'e kamli kibaayila sillaasee dargiilee kamallasillee. nama Oromoon biyya jijjiirte malee maal goote wanni gartee halkanii guyyaatti duustanii. Oromoon diina keenya kaleessa illee kasilaa gumaa irraa baanu bara. Osoo rasaasaan dhooftee gumaa irraa hin bahini gochaan gumaa irraa nu baatee bara. biyya rakkoo fide sun Qaana inni adda mataa qaqqabataniiti. Warri kalee Oromoo salphisee Oromoo tuffatee Oromoon biyya digdi biyya ijaartu jiru baradha. Osoo hayyuun Oromoo bulchee jiraadha warri kalee gartee. namni hedduun itti Maali dhaabne warri sana isaan kalee nutti taphatanii baradha. Osoo maachuun jiru uummanni barate kun nu bulche. kuma zakkaa'uu Osoo waan Oromoon ta'an bulchitee adda eessa jirra silaa jedhe. Awurooppaa Ameerikaa irraa dhufanii dadha. Osoo wallaahi Oromoon bulchitee biyya teenya dadha. Bakka nu silaa biyya teenya jaalannu irraa jechaa jiran. Dhugaa sadarkaa bayaa jiran. hai Keenna ammoo adhallee jedha. wani dogoggortee Hizbi keessa mul'atu akkamitti aabii sadarkaa kana beekamee mul'atee ol bahe akkamitti adaanichi ol baatee mul'ate akkamitti fiildi maarshaal Biraanuu Juullaa gartee fiildi maarshaalummaa argatee hadha ajajaa waraanaa ta'ee sadarkaa gartee kanatti mul'ate akkamitti gartee jeneraal Abdurrahmaan Loostikii raayyaa ittisa biyyaa ta'eetiin mul'ate akkamitti gartee jeneraal Jamaalee ajajaa kumaandoora Koffii Agii akkamitti ilmaa Mardaasaadhaa kana laakkaalaalii kenna inni yeroo baraa maaliif kan inni barate shawaa gizaa'u daamallaash ka dhiiga deebisaa kuma shawaa bitaa sadeen cafaqaa durarra yeroo baafattee biyya bulche jedhalaadini maaliif qixxaatti darban yeroo sani lulee bakka hundaa deemaa basaastuun kijibee nyaataa yeroo sani adda kaa kijibee nyaachuun hin jiru. Oguu takkitti meeqa biyya Akkasuma yeroo gartee abbaan biyya qabate yeroo abbaan biyyaa yeroo namni mana ofiitti gale buna ofii fishaa ofii waan ofiitti gale hattuun gartee ergamtuun irra akkatti akkamii waan fudhattee nyaattire tokko galtuu ta'uu nasiibatti kasee dhufa baandaa ta'utu gabba'ee mul'ata kana kun yoo dhugaan oromummaa qabaatte biyyi tun tiyya jettu taate dhaabbadhu dhugaa olii mootummaa Dr. Abiy Ahmed Ali caalu yoo akkam jabaate waggaa dhibbatti rabbi waajjiruu danda'u hin agarre seenaa akkanaa biyya feete dhaginaafiti namni akka Dr. Abiy Ahmed Ali yelle abbaan feete fi kijibduudha biyya kanaa naan jedhe Awurooppaa Ameerikaa biyya feete yoo dhatte nama akka Dr. Abiy Ahmed Ali yelle min fiddu maaliif rabbiin kenna haga dalaggaa teennaan dararamnee azzabamnee nama hin bitamne rabbiin gaafa isin daangaa cabsitan gaafa isin safuu dalagdan nama isin hin geenneen isin bita rabbiin laalbaallama seenii nama isin geenne salphinna isin irratti bassaxee ina gaggartuudhaan balaxa yoo ati ilaalte warri waggaa dhibbaa shantaan bulchin miiliyoona lama sadii yoo guddate Oromoon gaafas miiliyoona kudhan gaafa miiliyoona shan fixeedhaan seenaa warri kaa'e. Yoo akkam guddate gaafa miliyoona warri miliyoona waliin duuru kuma dhibba shan Oromoon miliyoona kudhan garuu. wani dogoggortee Afaqeen bulchidhaan harka muuriyaa muuree kan fixee kennuma keessaa qabatee kennumaan as deebisee gabbartee jiraatte Oromoon. Sabaa sablammootaaf Oromoo kan qabatanii kuma torbaatama qaba miliyooniki. Kuma torbaatamii lama yoo dongoruu baate. Oromoo sabaa sablammoota miliyooniki dalagsiifatu kuma torbaatamii lama qaba. Haile Sillaaseen akkas. Haile Sillaasee ka mataa irra baatee deemuun yoo gaangee irraa buusan ka baatee deemuun Oromoof sabaa sablammoota. Baaran baraas ciqaashuu maali jedhanii gannaa laakkae warra ilmaan isaanii gochuufanii. Ayyoon Oromoo sa'a 24 dhagaa daatti qamadii adda xaafii adda garbuu adda taayisaa adda abboonni keenya isaanii qotan. Kaayyoon teena daaqaa oolte halkan fe'anii fidan mindaasaa dhabuun yoo seen daaraa kiiloo baqloo maaliif jira baqloo taraa baqloo safarii baqloo taraa jira bakki itti mana killee jedhamu jira bakki gibiratti kafalan archee fi dhadhaa dammi itti baatanii. Warra paarkii tokkummaa dhattanii viizit gootan gartanii bakka jeneraalota Oromootti fannisan elektiriika guddaatti torchii godhan.
Viidiyoo linti jettanii laata yoo warri qaraati seenin dhaqaa seenaa laala. Bakka jagni Oromootti dhumate, jeneraaronni Oromootti dhumatan, ministeeronni Oromootti dhumatan, hayyuun Oromootti dhumate, bakka itti fannisan, bakka itti qalan. Dargiin qayi shibbiriidhaan kunooti laga harjira dhaqa ilaali. Waan ilmoon namaa irratti dalagame. Ilma Oromoo barate, jagna Oromoo, hayyuu Oromoo, kasabaa sablammoota qayi shibbir Mangistuu Hayilemaariyaam. Mallas Zeenaawiidhaa gabba'uu deema isinii qajeellotti. Ilma namaa harki cite, miilli cite, ijji bade, kolaafame, gudeedame dhiirri. Kadhabame, kana buuteen bara. Kan Maqalee keessan mana 300 fooyyidhaa lafa jala argame. Nadhii gammadaa fa'a warroonni baratan maachuurri ta'an. Hadda warra kana mootummaa akka dabreetti gaariin hin jiru nuun jetti hadda gartee asuma yaatee afaan ija sooqiddaan haqattee osoo nuti osoo Oromoon seenaan beekne nu seenaan beekne salphatte Oromoon dhuga jedhee fudhata wadda qotee bulaan kennaaf ijoolleen daa'imman lafaa yaata dhoodhi kana 20 jettu yangiin lafaa dhufaan kun. Oromoon bara. Akkan oonee akkitti rabbiin hadda nama kana nuuf fide Dr. Abiy Ahmad Ali bara. Rabbiin kun aayyoo teenyaa fi miskiina hawaasa keenya waa takka hin beekne kabadii tokko malee dararanii harki irraa cite saamamee qeesaa irraa buqqa'ee ganda isaa irraa lafa isaa hadha agartee wantaa meeqa bara. Hadda lafa nama kennaa bara. Eenyu qotata, eenyutu walirra horsiifata, eenyutu fooqii irratti ijaarrate, eenyu viillaa irra ijaarrate. Eenyutu irratti gartee kaampaanii guddaa irra ijaarratee jiraachaa jira. Ganda biriyaanii dhufanii ballafateen irratti hadha miliyoonaroonni jira. Akka waan Oromoon laafinnaaf barachuu dadhabde, akka waan Oromoon laafinnaaf siyaasa dalaguu dadhabdee jabaarraa mattaa'e hin baranne Oromoon beekumsa hin qabdu, waraana hin qabdu, diinagdee hin qabdu. Kanaaf warri diinagdee qabu Amaaraaf Tigireen Itoophiyaa bulchituu nuun jedha jechuudha. Lafti namni irratti bashannanee jiraate lafuma Oromootiif lafa sabaa sablammootaati lamaanuu kana ta'an. Warra dhabbaa qabeenya miliyoonaroota ta'anii irratti bakka hunda seenanii irra jiraatan bara lafa qotee bulaan keenya irraa buqqa'e, horsiisee bulaan keenya irraa buqqa'e, isun gubbattaa jira ta'anii hayyuu ta'anii beekaa ta'anii adda ambi faarfamee nu gartee takka Oromoon jabaa, Oromoon jagnaa, Oromoon qabeenya qabdi, Oromoon hayyummaa qabdi nuun jedhanii takka. Haganuma Oromoon hundayyuu sabata jedha. Rabbi sodaadhaati yoo maraanee nu hidhame.